wantoota ani kaleessa jireenya tajaajilaa keessatti dabarsee fiilmii godhanii fidee bira kaa'anii na gaabbisuudhaaf namoonni gatii natti baay'ataniif biyyaansi taa'ellee hojii hojjechuu waan hin dadhabeefin mucaa tokko fudhadheen gara 4 kiiloo kanatti gadi ba'een lukaan deemaa ture. Chi yaadaan deeman ture qofaa makoon ofitti haasa'aa deema. Islaamummaa kanaanatu qabate. Gaafan kiristaanummaa keessa ture diraamaallee hojjedheera, fiilmiillee hojjedheera, wantoota garaagaraa xoxxoquuf yaaleera sii galee. Gaafa sana namni natti dubbate tokkollee hin jiru. Gaafan amantii kana qabadhu uummata amma kana maaltu iyyisiise. Kanaaf iyyuu isaan bakkeeta beekamaadha. Dammii amala mi'aawuu gatii qabuuf hin mi'aawu yoo jedhan dammiin Ragaasaa kana lakki sirrii miti jechuudhaaf maaf dhufanii hin dhamdhamani ka jedhu naannoo sanatti uummata baqadheen naannoo sana qofaa koo deemaa gatii turee fi yaadi kun naa dhufe dhugaa dubbachuuf kitaaba dubbisee miti. Salaam. Dubbii ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf. Dubbii nama hedduu keessa bulee anillee yeroo san asirra hordofaa dhaggeeffadhaa baay'ee namatti tola. Yaada ajaa'ibaa burqisiiste. Yaa dubbiin sun kitaabaan barreeffamuu qaba. Dubbiin sun kitaabaan barreeffamuu qaba. Kaamingi sun Kitaabaan barreeffamuu. Kitaaba dubbichi bar otoo hiikame ifa ibsee fi islaamummaan damma jechee dhukun otoo diddiigamee jechuun kitaaba tokko ta'uu danda'a. akkasii Kitaaba tokko wallaahi kophaa isaatti kitaaba tokko ta'uu danda'a. inshaallah kaamingi sun Tolee, dhiibbaa akkamii sirra ture abdii sababa islaamummaa qabatteef? maal nu godha gaa? Fayyadu. Jechuun maaliif beektaa? Anarra ture dhiibbaan anarra ture bu'aa islaamummaan naa kennu hin caalu. Dhiibamni narra ture, rakkinni narra ture, ari'atamni narra ture, bu'aa islaamummaan naa kenne hin caalu. So hojiin nu itti jiru daawaa gatii ta'eef yookiin immoo namoota gara islaamummaatti waamuu gatii ta'eef an reebamullee kun anaaf hajiriidha mindaa koodha. Eeggatamullee doorsifamullee mana ari'atamullee waan jechuun waa hedduutu jira. Innaa karaa daawwaarra jirra waan ta'eef waan nurratti ta'e irra waan nuu ta'e dhugaa baana inshaallah. Yassalaam, yassalaam, yassalaam. Wallahi. Maal dubbiin akkatti nama abdii namatti oolu waan ta'e. Anayyuu na onnachiisaa jirta bara akkan gabba'u na godhaa jirta bara. Inqoosii namootaas. Wallahi nama onnachiisa dhugaa dubbachuudha. Tolee, abdii kana hunda wantoota sirra ga'an yookaan ammoo si mudatan wantoota ati kanarra dubbattee jirtullee ta'ee kanatti hin dubbannellee ta'ee kanatti fuulduratti iyyuu dubbachuudhaaf hin jirrellee jiraate wantoota kanneen akka ati obsitu yookaan immoo dandeettee akka ati baadhattu maaltu si godhe? Ani kaayyoo lama qaban ture dhugaa dubbachuudhaaf ergan keessattuu gara islaamummaatti gaafan dhufu wantoota narratti ta'anii fi wantoota dhufan baay'ee isaa tilmaameera. Keessattuu immoo rabbii gargaaraa hirkoo waan hundumaa malamalaa irra warra malamalanii akka inni ta'e hin beeka. Akka inni caalu hin beeka. Si yaadachiisa guyyaa tokko beddellee deemaa turre jechuun akkasitti toluufan sii kaasaara malee sii kaasuu barbaadee miti. Maaltu asitti fakkaate masgiida beddelleedha barattoota jalaa gubate tokko. Ijoollee wayiillee nu bira nuu dhaabbadhaa jira nullee ilaaluudhaaf akka islaama tokkootti akka obboleessa isaaniitti bira dhaabbachuudhaa fi gadda isaanii hirmaachuudhaaf deemaa turre. Innaa deemnee obboleessa koo waan baay'ee jaalladhu Sultaan Alkeerii wajjin deemnee akkasumallee ijoollee hedduu ijoollee Jimmaan wajjin jiranii achi Jimmaa bulleetu ganamaa rabbii isaanii haa eebbisu baankiin hijiraa konkolaataa isaanii nuu kennaniitu ganama imala keenya gara masgiida sanaatti gaafa kaanu
An tokko namoonni wajjin tajaajilaa ture namoota beddelleedha. Namoonni beddellee jechuun seenaa baay'ee waliin qabnaa adeemsa baay'ee waliin deemneerra. Keessattuu namoonni baay'ee karaa tajaajila yookiin amantii pirootestaantii wajjin kan baay'ee walitti dhufaa ture namoota karaa sanaadha jechuudha. Abdiin hin dhufaa poosti ta'eera biyyi baxaxameera achiitii namooti na eegaa jiranii abdii faatu dhufaa jira maaloodha maal kun oduun kun baay'ee gurguddateera. Isa booda eenyu akka ta'e sittiin immoo lagi beddellee fi jimmaa gargar qoodu tokko jira maal jedhama gibeedha. Maqaan isaa Mundirfaa beeka Mundirruutti hime? I think gibee natti fakkaata moo dhidheessaadha. Achi bilbilliin bilbilamaa miseejiin hin barreeffamaa namoonni hedduun beddelleerraa eessarraa maaloorraa namoota maqaa isaanii isinitti himuu hin barbaanne hedduurraa miseejiin hin barreeffama akka hin dhufne akka akkas hin taane akka maal hin taane abdiin qabamuu fi poolisiin dhidheessa irratti eegaa jira fittashaatu jira maaloodha bakka mucoomulaa bakka waan meeqatu ture. Namoonni hedduun na bira turaniiru Sultaan Alkeer na bira tureera akkasumallee namoonni hedduun isin beektan na bira turaniiru hundumti isaanii konkolaataa sana duubatti deebisanii akka jimmatti deebinuuf wallaahi keessaa bu'eenuun qexqexii yookiin makiinaa uummataa qabachuudhaafin gara makiinaa uummataatti gaafa makiinaatuma inni kanan deemaa jiruuf hojii rabbiif jecha kanan du'aa jiruuf rabbiif jecha kanan jiraachaa jirus rabbiif jecha anaan maaltu na kisaarsame maaltu na baqachiisa ani du'a baqadhee jireenya ani yoon du'e jireenya qaba yoon jiraadhe jireenya qaba so an rakkin rabbii korra hin caala yoo ta'e har'uma rabbiin ilaala rabbiin inni na wajjin jiru immoo inni ani itti amanadhe immoo rakkina sanarra hin caala yoo ta'e har'uma rabbiin ilaala jedhee nuni gaafan kutu konkolaataa isaanii duukaa naanneffatanii deemanii konkolaataan mindinno poolisiin laga guutee jira. Nuun konkolaataa baankiidhaan deemne hin beekanu konkolaataa uummataa keessa jirri nu barbaadu. Nuun konkolaataa baankiidhaan bira dabarree hojii keenya hojjenne warra nu simatanis ganne hojiidhaan qofa hojjenne utuu isaan dhidheessarra jiraniitu nuun hojii hojjenne hundumaa jimmaan keenya poosti gaafa goon hundumtuun fajaji. Maal jechuu barbaadeeni adeemsa adeemaa jiru oolu hundumaa keessatti gammachuu qofa osoo hin taane gadda baay'een keessummeessa. Bu'aa baay'ee osoo hin taane kisaaraa baay'een keessummeessa. Kana jechuun immoo anaaf jireenya islaamummaa jechuun akkuma yeroo darbe kaasuuf ka'e. Miidiyaarra oolanii islaamummaa jechuu qofa osoo hin taane islaamummaan jireenya. Innaa yoon du'e nama bu'aa buufateedhaanii yoon jiraadhe nama bu'aa buusuudhaanii kanaafuu lachansaayyuu anaaf jireenya waan ta'eefi kaayyoon ani qabu yeroo hundumaa karaa rabbii irratti riiskiin dhufu hundumtu rakkinni dhufu kamiyyuu anaaf yoo ta'e jireenya yoo ta'uu baate hajiriidha jedhee gatii yaaduu fi waanan godhuu fi waanan hojjedhu hundumaa rabbitti abdadheenii hojjedhachuu barbaadeen. Allahu akbar. Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Rabbii umriillee si haa dheeressu galma kaayyoo keetiin illee rabbii si haa ga'u. Homaa hamtuu kee rabbi nu dhageessin khayrii kee malee waan hamtuu sitti yaadu hunda rabbi sirraa haa qabu. Siif hamtuu kee gidduu hijaaba rabbi haa qabu abbo. Wallaahi rabbi si haa tiksu. Bakka dhaqxe hundatti rabbi si haa tiksu. Tan dabalataan ammoo yeroo baay'ee arrabsoon garaagaraa illee sirratti gaggeeffama. Maal jedhama? Yeroo baay'ee si arrabsuus xiqqeessuuf yeroo yaadantu jira. Deebii illee hin kennituufi. Namoota aganan jedhamne beekaas haa ta'u wallaalaa feemesii moo faanusiisa jedhamullee yoo si arrabsan illee homaa sitti hin fakkaatu. Yaani deebiin deebistuuf. Maaliif yaani maaltu jira? Warra namoota yaani akkasitti xiqqeessuuf yookaan si arrabsuuf yaadan yookaan ammoo gadi intanaa jedhuudhaaf warra sitti wacan yeroo baay'ee yooma walitti qabdee akkuma jeneraaliitiitti waa tokko jetteen malee yeroo ati namoota warra faanusii mokorraazii jedhaniin gaawaan san feemesiidha. Maala beekan. Isin warri biyya alaa hin beektan asa biyya keessaatu beeka. Ani korraaziidhaaf faanusiidhaan guddanne beektaa yeroo hedduu gaafa feemesii jedhan faanusii santu fuuldura dhufa.
Tole arrabsoon yookaan ammoo wantoonni akkasii doorsifni yookaan arrabsoon akkasii sun homaa sitti hin fakkaatu immoo maaliif deebiin deebistuuf? Ulfaadhu dhugaa dubbachuu fi diinonni keenya dirree lolaa malee dirree moo'ichaa hin qabani. Ayinaa onan beeka. Gaafan akkas jedhu dullaan warra wallaalotaa arrabsoodha. Dullaan yookiin ulee beektamiti shimala. Shimalli warra wallaalotaa arraba akka ta'ee yeroo hundumaan ofitti hima. Arrabsuun, cabsuun, qeequun, duuluun, fakkaruun, doorsisuun amala nama mo'ameeti. Anoo karaa mo'ichaarra hin jira. Nama mo'ame wajjin maaf naasa'an? Nama mo'ame wajjin maaltu naasa'usiise? By the way, namni quba namatti qabu akkas achi dudduubatti hin qabu barra. Achi lakkatti quba achi nama fuuldura isaa jirutti quba qaba waan ta'eef. Inna ani maafan dhaabadhee jara eegaa jarroo ati dura jirtaa deemi dura jirtaa itti fufi dura jirtaa socho'i hojjedhu jedhu irratti haasa'amuun amala nama hojjetuuti. Ta'anii haasa'uun nama amala nama hojii hin qabneeti. Nama hojii hin qabne wajjin akkamittan hojii dhaban hojii koo hiike hojii baay'een qaba. Wallaahi ani hojii kootti biiziidha. Hojii dhuunfaa kootti hojii diiniitti hojii maalitti anoo biiziidha. Wajjin hojii dhabaa ta'an. Isa kanaafi nama mo'ame wajjin taa'ee mo'amuu haasa'uu gatiin hin dandeenyeef. Haasa'uun, arrabsuun, cabsuun, qeequun, xureessuun amala nama mo'ame waan ta'eef wallaahi guyyaa tokko jechi nama qalbii na cabsee hin beeku. Islaamas ta'e kiristaana wallaahi ana sirratti asii kakadhaa rabbitti.